Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Boocaalaadha. Arragaa akkuma mata duree irratti argitan mata duree tokkoon qabadhee isinii dhufee jira. Innis maalidha? Ulfaa'uudhaan dura wantoota dubartiin takka godhuu qabdu yookaan immoo beekuu qabdu torban jedhu irratti waan tokko waan baay'ee barbaachisaa ta'e dubartiin takka ulfaa'uu ishiitiin dura wantoota beekuu qabduu fi yoo goote baay'ee filatamaa ta'u tokkoon isinitti himuu dhufe. Egaa kana dura akkuma beekamu of eeggannoo yeroo ulfaa yookaan immoo of eeggannoo dubartiin garaatti baattu takka guyyaa ulfa ta'uu ishii bartee kaastee hanga gaafa deessuutti of eeggannoo ishiin godhuu qabdu maal akka gochuu qabdu hundasaa viidiyoo dheeraa hojjedheen ture. Warri barbaadan isa san laaluu dandeessu. Har'a immoo dubartiin tokko inumaa ulfaa'uudhumaan durayyuu yookaan immoo garaatti baachuu ishiitiin dura maal godhuu qabdi yookaan maal beekuu qabdi waan jedhu isinitti muufan dhufee. Egaa isinis ammadhuma viidiyoo kanaatitti wajjin tura. Viidiyoo kana waan baay'ee irraa bartee yaada. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Akkasumas immoo warri chaanaalii keenya faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan maatii naataa kallattumaan gara mata duree guyyaa har'aa qabadhee dhufeettan isin dabarsa. Egaa ulfaa'uudhaan dura dubartiin tokko maal gochuu qabdi? Tokkoffaa irratti fooliik asiidii yoo fudhatte gaariidha. Dubartiin takka ulfaa'uudhaan dura especially 1 month before pregnancy ulfaa'uu ishii ji'a tokko duraa kaaste fooliik asiidii qoricha jedhamu yoo fudhatte gaariidha jechuudha. Fooliik asiidii jechuun qoricha gosoota vitaamin B ta'ee vitaamin B9 dha. Inni sun ji'a tokko dursa jalqabee haga ulfooftee torban 12 yookaan immoo ji'a 3 geessutti yoo fudhatame gaariidha jechuudha. Egaa fooliik asiidiin biyyoota guddatan keessatti nyaata keessatti fortify ta'a yookaan immoo nyaanni dubartoonni nyaatan nyaanni namni kun nyaatanillee akkasuma fooliik asiidii of keessaa qaba jechuudha. Garuu ammoo biyya keenya keessatti inni sun waan hin jirreef fooliik asiidii dubartiin takka akka fudhattu ni barbaadama jechuudha. Egaa especially fooliik asiidiin kun maaliif barbaachisaa yoo jenne fooliik asiidiin kun dubartoonni daa'ima dugdi urataa yookaan immoo daa'ima mataan rakkoo uumamaatiin mataas ta'uu danda'a. Especially dugdi urataa akka hin uumamne godha jechuudha. Akkasumas immoo dubartoota qorichoota tokko kan akka qoricha gaggabdoo fi qoricha HIV fudhachaa jiran keessatti fooliik asiidiin kun akka kennamu ni gorfama jechuudha. Sababni isaas dhiibbaa qoricha kanaan gahu dhiibbaa qoricha kanaan daa'ima irratti gahu san hir'isa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tokkoffaan maayinni fooliik asiidii fudhachuudha jechuudha. Lammaffaan alkoolii dhaabuu. Alkoolii dubartiin takka alkoolii dhugaa jirtu ta'e ulfaa'uu ishiitiin dura yookaan immoo garaatti ishee hafuun dura alkoolii dhaabuu qabdi jechuudha. Sababni isaas alkooliin sun karaa hiddaan duraa waan darbuufu daa'ima qaamaan dirruu yookaan immoo daa'ima miidhaa qaamaa qabu godhachuu waan dandeessuuf alkoolii dhaabuu qabdi jechuudha. Sadaffaan tamboo xuuxuu dhaabuu. Dubartiin takka tarii araada qabaattee araada tamboo xuuxuu qabdi yoo ta'e otoo ulfaa'uu garaatti isheen hafin yookaan immoo ulfaa'uu isheetiin dura tamboo xuuxuu yoo dhaabdee baay'ee gaariidha jechuudha. Sababni isaas tamboo xuuxuun daa'ima irratti dhiibbaa inni qabu jira. Achi keessaa dhiibbaa ijoon premature birth yookaan immoo daa'imti sun ergumadha uumamte illee otoo yeroon hin gahiin akka dhalattu godha. Akkasumas immoo daa'ima ulfaatinni ishee xinnoo akka dhalattu taasisa. Kana malees dubartii sanarraa ulfisuun irree otoo yeroon hin gahiin akka bahu yookaan miscarriage jedhu san fiduu waan danda'uuf tamboo xuuxuun kunillee dhaabbachuu qaba jechuudha. Arfaffaa ulfaatina sirreeffachuu. Dubartiin tokko garaatti baachuu ishiitiin dura hanga danda'ameen ulfaatina ishii yoo sirreeffatte gaariidha. Ulfaatina sirreeffachuu jechuun maal jechuudha? Ulfaatina sirreeffachuu jechuun body mass index qixa sirrii keessatti eeggachuu jechuudha. Kana durallee barsiiseen ture. Body mass index jechuun safara ulfaatinni nama tokkoo dheerina isaatiif sirriidha moo sirrii miti kan jedhu ittiin to'atamu jechuudha. Kanaaf namni tokko body mass index sirriin 18.5 kilograam per meetira square haga 25 kilograam per meetira square jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko ulfaatina ishii kana gidduutti eeggachuu qabdi jechuudha ulfaa'uudhaan dura. Maaliif jennaan dubartiin tokko overweight yookaan obese taate body mass index 25 especially 30 oliitiin yoo ulfoofte rakkoon biraa uumamuu waan danda'uuf jechuudha. Rakkoo san keessaa tokko dhiibbaan dhiigaa yeroo ulfaa dubartoota san keessatti ni dabala. Dubartoota ulfaatinni isaanii garmalee ta'e yookaan immoo obesity qaban irratti jechuudha. Inni biraa DVT dhukkubni jedhamu dhiita'uu miilaa
sababa ujummoon dhiigaa diriiruuf uumamu sunillee hin dabalaa jechuudha. Kana malees dubartii sanirraa carraan ulfii ba'uutirree ni jiraata jechuudha. Akkasumas dhukkubni sukkaaraa yeroo ulfaallee dubartoota akkasii keessatti yookaan immoo dubartoota ulfaatinni isaanii guddaa body mass index isaanii haayii ta'e keessatti ni jiraata jechuudha. Kanaaf dubartiin takka garaatti hafuu isheetiin dura yookaan immoo ulfaa'uu isheetiin dura ulfaatina isaanii sirreeffachuu qabu jechuudha. Innis gaa body mass index isaanii 18.5 haga 25 gidduu kaa'achuu qabu jechuudha. Body mass index kun akkamitti kaalkuleetta? Akkamitti immoo isa barraa kan jedhu mata duree ta'anitti diteelii isinitti himaa. Garuu kana durarree karaa fuula Facebook kiyyaa himeen ture body mass index jechuun maal akka ta'e ulfaatinni kiyya sirriidhaa hojjaa kiyyaaf sirriidhaa kan jedhurree akkamitti akka kaalkuleet godhattan warri karaa fuula Facebook Dr. Birboo Caalaa jedhu hordoftan arguu dandeessu. Ammas duuba deebistanii sallaaluu dandeessu. Viidiyoos immoo yeroo ta'an irratti isiniifan hojjedha jechuudha. Kanaaf gaa of eeggannoo arfaffaa maanni ulfaatina ofii sirreeffachuu qixa sirriitti. Of eeggannoo shanaffaan qorichoota fudhatamu adda baafachuu. Egaa akkuma beekamu dubartoonni garaatti baatan qoricha gosa arganii hin fudhatanii akkuma san dubartiin takka yeroo garaatti akka hafuuf yaadaa jirtu yookaan immoo ulfaa'uudhaaf yeroo yaadaa jirtu qoricha waanuma argite fudhachuu hin qabdu jechuudha. Waanuma argite fudhachuu hin qabdu jechuudha. Maaliif jennaan qorichi dubartiin fudhattu hedduun isaa karaa hidda handhuuraatiin illee gara daa'ima saniitti waan darbuufu inni sun keessattuu ijootan gara jalqabaa ulfaa keessatti daa'imti sun qaama miidhamaa daa'ima qaama hir'uu akka uumamu taasisa waan ta'eef qorichi fudhatamu kamiyyuu ogeessi mariisifamee fudhatamuu qaba jechuudha. Dirqama fudhatamuu qaba ta'e ogeessi mariifamee fudhatama malee callifamee akkuma yeroo kaanii bakkuma ta'e qoricha bitanii fudhachuu sunillee balaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf of eeggannoo shanaffaan maanni qoricha fudhatamu irratti of eeggannoo taasisu. Of eeggannoo ja'affaan qilleensa faalamaa irraa fagaachuu. Qilleensa faalamaan jedhu fakkeenyaa warshaaleen tokko tokko warshaan adda addaan akka fakkeenya keemikaala adda addaan gallakkisu warshaalee akka xaa'oo oomishu warshaalee uffataa kan akka aaraa fi waan adda addaa gallakkisu kun hanga danda'ameen dubartiin tokko yeroo ulfaa'uuf jirtu yoo danda'ameef wantoota akkasii irraa yoo hamma tokko fagaatte gaariidha jechuudha. Tarii qabatama biyya keenya keessa jiru wajjiniin wanti kun cimuu danda'a. Ta'uti garuu saayinsiin isa kana hin gorsaa jechuudha. Dhiibbaa qabuutitti kaa'aa jechuudha. Inni torbaffaan mental health ta'uu yookaan immoo fayyummaa sammuu qulqullaa'uu qaba jechuudha. Fayyummaan sammuu qulqullaa'uu qaba. Maaliif jennaan dubartiin takka ulfaa'uu isheetiin dura mental health ta'uu ishee qulqullaa'uu qaba. Sammuun namni sun xiinsammuun nama sanii fayyaadhamu fayyaamotii. Yoo namni sun mental illness yookaan dhukkuboota sammuu tokko tokko qabaate isa saniif dura yaalamuu barbaachisa jechuudha. Isa saniif dura yaalamuu barbaachisa. Maaliif jennaan tokkoffaa dubartiin sun yoo mental illness yookaan immoo rakkoo sammuu qabaatte keerirree ofiin gootu of eeggannoowwan immoo yeroo ulfaa godhamuu qaban baay'eetu jiru. Isa sanirree of eeggannoon taasistu lammaffaa daa'ima saniif illee balaadha jechuudha. Daa'imti sun dhalatee illee keer haadha gootuurraa dhalata waan ta'eef daa'ima saniif illee balaadha. Sadaffaan qorichoonni yeroo san fudhataman yookaan immoo mental illnessiidhaaf fudhataman illee tokko tokko ulfarratti rakkoo waan qabaniif hanga danda'amaa ta'een dursitee dubartiin sun mental illness yookaan immoo dhukkuboota xiinsammuu saniif yaalamuu kan ilaalamuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti dubartoonni ulfaa'uu isaaniitiin dura gabaabinaan yeroo inni isin deemu maal gochuu qabu? Tokkoffaa fooliik asiidii hanga danda'ame fudhachuu qabu. Fooliik asiidiin immoo qoricha gatiisaas gadi bu'aadha. Amma kana manamoo rikomandeeshinii keessa jira waan ta'eef inni sun gochuu danda'a. Eenyumtuu lammaffaa tamboo xuuxuu dhiisuu, sadaffaa alkoolii dhuguu dhiisuu, arfaffaa ulfaatina ofii sirreeffachuu, shanaffaa qorichoota callisanii fudhachuu dhiisuu, ja'affaa qilleensa faalamaa fi warshaalee aaraa adda addaa gallakkisanirra hanga danda'ameen yoo danda'ame fagaachuu, torbaffaan dhukkuboota xiinsammuutiif ilaalamuu yoo jiraate wallaanamuu. Kunniin of eeggannoowwan dubartiin tokko garaatti baachuu ishiitiin dura yoo goote baay'ee gaarii ta'edha jechuudha. Egaa kanaaf ani sarraa kanuman isinitti himu dhufe I think viidiyoo kanarraa waan baay'ee bartu jedhee yaada. Isinis viidiyoo keenya kana yoo jaallattan laayik gochuudhaan nu bira dhaabbadha. Akkasumas immoo gaaffii biraa yoo qabaattan komentii jalatti nu barreessaa nu gaafadha.
yeroo ta'anutti immoo irratti qabannee dhufnaa jechuudha. Fayyaataa nagaa naa tura.